fuudhaa amma mucaa kana. Ijiptiin keessatti eenyutu iyyume itti gaafatamummaa fuudhee mucaa kana waan nu barbaannu of bira teessisee waan nu barbaannutuma waan ta'e goonee fi mucaa kana namni itti gaafatamummaa fuudhu Mubaarakiin ala jira jedhee yaaduun Ijiptiin nan beeka keessa bareechee. Ilaa dhugaa gaafa waan tokko kaasnu dhugaas walitti himna. Gaafa waan tokko dubbannu Mubaarakiin qofa waan jibbinuuf Mubaarakiin godhee osoo hin taane dhugaa isaas walitti himaa hiree mucaa kanaas isa fuulduraa kana mucaan kun daa'imaa akkam ta'uu qabdi gaafa fuuldura kisii teenye mucaa daa'ima fuuldura kana teenye wal morminu sammuu siitu waan biraa dhagaama waan ta'eef danda'ama taanaan mucaas kaasaati. Yoo wanti ta'e wanti haphii ta'e guddaan isaa jiraate namni hundi asirrattuu naannoo tokko wal beekna. Indaa'um dhimmi kun silaa onlaayinii irratti ba'uu hin qabu ture. Erga kaastanii Mubaarakis orma miti namni dhimma kana kaasas orma miti nutis inni dubbanne orma miti keessa walii waan beeknuufi. Kanaaf yoo danda'ama ta'e mucaa kanaaf fungeessu amma mucaadhaan haasaatii tikeettiin hankutaa fi biyyatti nama simatu qoceessaa hin kaasu narkaa fuudha. Amma narkaa fuudha. Amma seeraan fuute akka fuutetti deebifte malee kaameraa tokkuma na wajjin asirratti tokkuma na wajjin asirratti abbaa asaaru qaba. Maastar kaameraa ramaa fidde mal debsi maalifan ta'an kaameraan sababii simaa fan ta'an kaameraan ataattu mubeedhiis fankeetiin tokkummaa qo'emee waa jira edaa fankeetiin mucaan Mubaarakiin isiniiti mucaa kaameraa nu deebsi gabadha jantaa gabaabsuun barbaada edaa ta fankeetiin Mubaarakiin bira mucaan kun teessee akkasii dubbachuu hin dandeessu utuma siin hin miidhamne jette inaman nu jettan miti mucaan amma tikeettii kutuu humnan itti qabaan tikeettiin hankutaa fi boora galtu nama simatu qopheessaaf hin jirre waa biraan jenne. Mubeen nu dhaggeeffadhu. Mubeen nu dhaggeeffadhu. Ayyee dhaggeeffadhu. Ayyee dhaggeeffadhu. Obsi gaamma. Bishaan dhaggeeffadhu. Obsi bishaan burcuqoo tokko dhugii dhiifamaa wajjin. Mubee mee dabsite bareedaadha. Isaaqii warra keessa jirtan ebeetti maa mucaa dhabdeedhaati. Tokkummaa haasaan ogusin. Tokkummaa haasaan ogusin. Mucaan Sharafuddin sagaltu jedhee uummanni Oromoo sagaltu jedhee namti kunoo hiree sii murteessaafi. Maasa kana namni tokko lama murteessu dhimma mucaa fixaa majammana mucaa mana hidhaan mucaa mana hidhaan waa'ee maallaqa irraa maal dubbatan Oromoon kuna fudhate Oromoon kuna mucaan kun ilaa yaabbii keessatti hirame koy maastar mucaan dhaabbii keessatti hirame galatan dhabe uummata kana irraa keessattuu galatan dhabe keessanii galatan dhabe amma immoo Maali si fakkaatu haasaa mucina dhaggeeffadhaa tokkummaa qoy al tokko deeqaa sekeendii shannaa kenni dubbatiin waa tokko dubbatiin waadis calam jedhu mubee miira keessan galiin dubbadhu si dhaggeeffannaa hoo innati jettu uummata sabii miti nastaaroo as kenni maskootiidhaan kan siin jedhu sirna siraata qaba adeemsa qaba wanti Sharafuddin waala manaa seen silamaa jedhu tokkummaa galatoo dhaggeeffannaa hin dubbannaa ayyee dhimmi kun numachuun barbaanne kanaaf kaameraatti baataniiti tokkummaa. Mubee miira keessaa bahi farsirratti dhufe mubee. Mubee kan miira keessaa bahi. Himba'u Oromoon guutuun bakka hundaa sagalee waraabbatee miira keessaa bahi. Bakka malee kana tokkummaa. Mubee qoy gaafii ta'edha. Mubee mucaan kun hidhaadhaa fi keessatti Mubee daqiiqaa tokko. Mubee gaafii kana naa deebisi. Mucaan dhaggeeffadhaa. Naasir Sharafuddin qoy daqiiqaa Mubaarakii kennaa hundi keessan qoyaa mi'aal tokko Mubaarakaa dubbatu saaxalaa kennaa hin dhaggeeffannee kaaneeyyii. Mucaan nuti adeeraa rabbiin sodaate mucaan dubbachiisi Mubaarak yoo rabbiin tokkicha sodaatte mucaan dubbachiisi Mubaarak. Dhiisii jedhe tokkummaa. Mucaan hin dubbatu mucaa maal dubbachiisi? Hin dubbattu. Mucaa maal dubbachiisi? Miti dubbachuu miti. Mubeen humti yoo barbaade al tokko yaada isaa kennu wal dhaggeeffanna namni nutti kolfa. Mubee miti mucaan dubbachiisaa jira. galatoon Sharafuddin akka goonu. Mee al tokko mubee sii kana naa deebisi. Mubee sii kana naa deebisi. Akka goonu. Sababii siyooti mucaan kootis. Mucaan kootis mana kootis. Eshi
Ana naa deebisi Mubaarik. Dhiifamaa wajjin. Sababii mucaa kanaati wanti ilaali manaa kooti. Mucaan kun haadha manaa kooti naan caaltu. Ilmoo kun naan caaltu. Dhugaa barbaadan miti. Ilmoo kun naan caaltu haadha manaa kooti naan caaltu. Wanni isin gadi baatanii maqaa haadha manaa kootiif ilmoo kooti balleessan hin jiru. Mubaarakiin bira teessee mucaan akkasii dubbatachuun hin dandeessu. Ati iyyuu maal jette sila? Mucaan kun yoo biyya galte jette. Biyyaan geenye kaanee kantiibaa magaalaa. Waan tokko shakkiin qabnu kun. Shakkiin qabnu. Kantiibaa magaalaa. Wanti nu shakkiin qabne Maa kan dubbadhu naan jettee miti? Dubbadhu jettee miti? Maa dubbatta? jechuuni Dubbadhu jettee miti? Maal jettee miti? Lammanuu al tokko. Al tokko si lammanuu qoyyaame. Maa jettee maal? Eshi mube dubbannume Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo jedheertan dhaggeeffadhaa nama hubadhaa. Ajandaa kun kan inni itti ka'e karabbina argu mucaan kun Mubee mucaan abbaa qabdi miti amma bilbila abbaa beekta miti. Maayifal tokko ittiin tanaffasiisuu didde. Bilbila abbaatii maal fuudha? Maal dhibe abbaa qabdi miti Mubee. Abbaa qabdi miti. Eefoe. Abbaa qabdi tokkuma abbaa qabdi bar. Maal fuute maal naan jetta. Kanaas. Abbaa qabdi mucaan. Ayyeefoe dubbadhu gaa dubbadhu. Waan an gaafadheef hin qabu. Basta sharafu isin jettaniif isin ta'u Mubeen jedheef isin ta'u nu jenneef isin ta'u biyya galuu dhiisuun. Abbaan itti kennannaan waa tokko gochuu hin dandeenyu. Dhaggeeffadhaa. maaliif aartu hin marjanna yaa koono bakka miira keessaa baay'ee marjanna. Qoy. Maasta Sharafuddin ergi jedheedhaaf miira keessa galtee mucaas waan ergitu hin qabdu. Innis ergi jedheedhaaf onni ta'u hin jiru. Atis hin ergu jetteedhaaf mucaan galuu dhiisuu hin dandeessu wanni beekamuu qabu. Erga abbaa qabaatte duraan akkinuu dhagaa turre kan bira akkinuu ammatti beeknu kan bira. Sigalee kanaafuu waan asirratti tasgabba'aati namni miira keessa galee dogoggoruu danda'a. Wanni jarri kun jedhani Mubee dhagaa jirta. Wanni jarri Maasta Sharafuddin jedhanis banagatiif bicha attusatti. Nagatiivii qofa hin laalin. Warra miira keessa seenisitu qofas hin laalin. Pozitiivii jedhaas hin laalin. Maal siin jedhan namni mana namaa gizee taa'u namni nama bira gizee taa'u nama wajjin gizee jiraatu dhibbaan dhibba guutuuf hin ta'u. Hanqinni jiraachuu danda'a. Manni waa malee hin aaru. Gaarii ta'uu hin dandeessu. Dubbataa ijoollees komantii irratti argaan jira. Miiraan waa tokko irraa rakkoo tokko hin qabnu nama gaariidha jedhanii warra keetiif ragaasii ba'aa jiru. Kana argaa jirraa jechuudha. Sana miti kan nuus hin jedhaa jiru. Atis gaarii hojjechuutti dogoggoruu dandeessa. Siigalee waan nama dubbataa oolle keessaa harka keessaa qabdu garuu uummanni gizee laalu akka harka keessaa qabdutti fakkaata. Waa'ee obboleessa keetiin wal qabatee waa hundaanuyyuu erga abbaa qabaatte waan naan kan barbaachisu an amma irra deebiin sin gaafadha. Galma mucaa kanaa barbaacha ajandaa gootan immoo maal inni danaa galuu dida akkuma isaan jedhe. Fuuldura sii barbaaddan immoo dhuguma mucaa fayyaduudha immoo maal inni dha nuun gallan wal cabsuu barbaaddan immoo. Dhaggeeffadhu. Fuula koo dhaggeeffadhu. Uummanni Oromoo kuma 4,400 dhaggeeffadhaa. Wannichi wal cabsuu barbaadame ragaa waliin asii deema. Tokkoffaa abbaa jette irratti uummanni Oromoo kuma 4,400 abbaatti dawwaleen mucaa keessii bagalchuu moo hateessuu jedhee sin biratti gaafadha. Tokko kunoo ammana nam tokko nan dhaabsina. Interview abbaa fiddee jennaan interviewun godha abbaa fiddee jennaan ajjeefamtaniittu isin hin jirtu jedhan eessaa baatan abbaa ta'uu keessa ragaa barbaaddattee bidatta malee tokkuma kun dogoggora dawwannaan interview kana dogoggora itti dawwannaan interview kana ati haqni koo bahuu barbaadaa jirtu asuma tokkuma ati haqni koo bahuu barbaadaa jirtu jechuudha. Abbaatti dawwalamuun hin ta'u hayyeen harkaa fuudhudha tokko erga kanatti dhaggeeffadhaa uummanni Oromoo waan uffataa jira amma dhugaatii balleessaa tanaan jedhin dhugaatii balleessaa tanaan jedhin abbaan ilmoo irratti kan danda'u abbaa qofa. Isin hundinuu miira walittiin wal xulxan beektu isinittani dhaggeeffadhaa. Mubaarik dawwaluu fi miti tokkuma dhaggeeffadhu. Mubaarik dawwaluu fi miti ani musti dhaggeeffadhu tokkuma. Tokkuma sittani mara. Mubaarik dawwaluu danda'u nuun gaafatanne waa'ee kana. Ila tokkuma nu waa'ee kanaan gaafanne Mubaarik gochuu fi miti miira keenya gaadhaa fi silkii Dhagay fuadha. Nan dawwala jedhaa ture dawwalee ka'es. Abbaatti dawwallaan ragaan keessan maal abbummaa duutaniittu jedhanii maallaqa funaanaa turanii hin jirtan isiniin jedhanii abbaa ta'uu keessanitti ragaan maal jedhan. Inni barbaachisaa miti siin hin jenne man. Garuu abbaan mucaa akka ajandaa kun dhaabachuu barbaanne ati
بربادة أجندة كنا كام أتا مي جرا كنا قافت وانا ديسي أباتي يا تيجا ولي تندا فتارة غافيدا أجندة كن دكارن دابتشو يو بربادة نمتو رومو شو هون شو بدك مين عم بايت مسكرة انا انت عارف فيك هيدي؟ لا لسه ما كثير شدة ليش شديت يعني بالغلط هيدي بس شو هيدي لك مرة عملتها